National ID'n keessan sababa garaagaraatiin isin jalaa badee yoo jiraate yookaan ammoo caccabuu danda'a jechuudha, miidhamuu danda'a. Kanaaf yoo kana isin jalaa tahee haala kamiin National ID keenya kana irra deebinee kan maxxansiisuu dandeenyu isa jedhuun isa agarsiisa. Na waliin turaa. Namoonni ammoo chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, akkasumas viidiyoo kana share gochuudhaan haa eegallu. Kanaaf jalqabaa kiroomii yookaan ammoo internet browserii bilbila keessanii keessa seentanii jechuudha. Erga internet browserii yookaan ammoo kiroomii keessaa waan tokko keessa seentanii boodatti iddoo search irratti National ID Itoophiyaa jettanii barbaaddanii jechuudha. National ID Itoophiyaa jettanii search gootanii ergasii boodatti kan jalqabaa kana jechuudha idgov.it kan jedhu kana tuqxanii ergasii iddoo kanatti jechuudha printing company kan jedhu kuni Itiyoo Poostaa kan jedhu jira, Itiyoo Teeleedha jechuudha. Isaan kana lamaan keessaa iddootti print gochuu barbaadan filattanii jechuudha. Yoo mana poostaa ta'e kan jalqabaati. Fakkeenyaaf ergasii boodatti reprint jettu kan tuqxanii jechuudha. Reprint kan jedhu kana ni tuqna. Ergasii iddoo kanatti lakkoofsa faanii kan National ID keessanii san jechuudha. Lakkoofsa faanii san asirratti galchitanii erga lakkoofsa faanii keessan galchitanii boodatti proceed kan jedhu kana ni tuqna. Ergasii boodatti lakkoofsa koodii bilbila keessan irratti isiniif ergaa koodii sanitti galchitanii verify kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Ergasii boodatti odeeffannoo keessan kan National ID guutuu isiniif fida. Asitti reprint eraser kan jedhu kun sababa irra deebi'uudhaan maxxansitaniif kan jedhu kana select gootanii yeroo tuqxan filannoo sadeetu jira. Broken or damaged, updated, lost kan jedhu jechuudha. Broken jechuun yoo cabee yookaan immoo yoo miidhamedha. Updated kan jedhu kun immoo haaromsu yookaan immoo yoo maqaa kan jijjiirtan ta'edha. Lost kan jedhu kun immoo yoo kan badu taate jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqaba irratti filadhee isin agarsiisa. Broken kan jedhu kana jechuudha. Yoo isin jalaa tabalaashee yookaan immoo miidhame maal gootanii isa miidhame san bakka lamatti addaan kuttanii jechuudha. Suuraa kaafatan jechuudha. National ID keessan kan cabee san kan miidhame san yookaan dubbifni irraa bade san ergasii boodatti select file ishee tana tuqxanii faayila san yookaan immoo National ID isin jalaa miidhame san bakka lamatti cabsuudhaan suuraa kaastanii upload gootanii jechuudha. Kan lammaffaadhaa fakkeenyaaf lost yoo kan badu taate waajjira poolisii dhihoo keessan jirurraa barreeffatan jechuudha. Xalayaa isin jalaa baduu isaadha jechuudha. Xalayaan isaanii sun ammoo lakkoofsa galmee akkasuma ammoo chaappaa qabaachuudha kan qabu jechuudha. Ergasii boodatti xalayaa san maal gootanii select file kan jedhu tuqxanii jechuudha. Select file yeroo tuqxan xalayaa keessan san suuraa kaaftanii gara siistama kanatti ergitan jechuudha. Upload kan jedhu tuquudhaan jechuudha. Select file kan jedhu kanarratti tuqxanii keessa upload gootu. Kan sadaffadha updateedha yoo kan maqaa jijjiirtan ta'e yookaan ammoo lakkoofsa bilbilaa jijjiirtan taate National ID duraanii keessan jechuudha. Dudduuba isaa akka inni hin dubbifamne gootanii cabsitan jechuudha bakka lamatti erga cabsitanii boodatti ol ergitaniifi jechuudha. Ergasii reprint yookaan ammoo irra deebi'uudhaan kan update gootan sanii wajjin maxxansitanii jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii keenya kanaaf ammoo haaraa taatan subscribe godhuu akka hin daganne. Viidiyoon kun nama hedduu fayyada waan ta'eef share gochuudhaan namoota hedduu biraan dhaqqabsiisaa. Galatoomaa nagaaf naan jiraadhaa.